galatu. Nagana ganne edani. Nora innerra. Galatoma. Gara Nora resort itti nagaan dhuftanicha. Nagana ganne edani. Ega har'a Nora resort daawwachuudhaaf gara kana dhufneerra. Ayyee. Turtii bareedaa waliin goona jedhee yaada. Ayyee. Kanaaf nutis immoo dhufuu keessaniif baay'ee gammanneerra. Daballees Nora inna gara siree bakka qabatan yookiin immoo receptionii bakka nutti. Tole. Deemnaa jechaadha. Ibsaan laayitiin gibbii kana keessa jiru miidhagina riisortii kana sirriitti mul'isa jedhee yaada. Risa business show keenya guyyaarraa eegalee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu sagantaa keenya keessatti bakka daldala garaagaraa akkasumas hoteelota dhaabbilee garaagaraa simbiraan ga'uudhaan beekamna. Guyyaa har'aa immoo akkuma argitanii riisortii miidhagaa tokkotti argamee jira. Guyyaa har'aa magaalaa Bishooftuuttidha kan nuyi argamnu. Bakki ani keessatti argamu kun immoo Nora Resort jedhama. Egaan akkuma argitanii bakki an jiru kun baay'ee miidhagaadha. Resortii ajaa'ibaati. Egaa isin daawwachiisa jedhee bakka kanatti argamee jira. Na faana tura. Mooni. Akkam jirta? Naguma. Akkam jirta? Nagaadha? Sirra. Baay'ee sitti bareedeera rammoo. Baay'ee galatoomaa. Egaa ani sararroon Nooraa dhufee jira. Ati yeroon si argu suuraadha kan itti ka'aa jirtu. Mee suuraa maalidha kan itti ka'aa jirtu? Suuraa guyyaa dhaloota. Guyyaa dhaloota kee. Oh, happy birthday. Galatoomaa. Baga dhalattee. Nooraa egaa hoteelonni baay'ee Bishooftuu keessa riisortiin garaagaraa illee jiru. Ati filannoo kee Nooraa maaliif godhatte? Anaaf filannoon koo yeroo hundumaa Nooraadha. Nooraan yeroo eebbifamurraa kaasnee yeroo baay'ee as deddeebi'ee sagantaa garaagaraatiifis nan dhufa. Namoota illee gara dhufanii akka bashannananiif suura akka ka'aniif nan affeera. Har'a immoo ofii kootiif haadha dhimmaa ta'e Nooraan mana kiyya jedhee gara mana kiyyaa Nooraadha kan inni dhufe. Nooraan baay'ee bareedaadha. Akka biyya keenyaatti. Kanaaf sadarkaa jalqabaati. Kanaaf filannoo kiyya godhadhe. Namatti tola. Egaa baga dhalatte jedheeranis gamanumaan suuraa kee ka'utti fufi. Thank you. Egaa keessummoonni keenyaaf imalli isaanii Finfinnee irraa ka'anii gara Nooraa Resort yoggaa dhufan. Kan sila kaase aara galfii sirriitti bakka itti boqotan bakka itti boqonnaa gaarii argatanidha. Amma naannaan nuti jiru gara reesturaantii isa tokkorra jirra. Kun egaa akkuma beekamu reesturaantii tokko bakka keessummoonni irbaatatti nyaatan, laaqanatti nyaatan akkasumas immoo bakka itti bashannanidha. Bitaa mirgaan akkuma argamu karaa kana faawunteeniin jira. Keessummoonni cidhaaf sagantaa adda addaa kan irratti raawwatan bakki magariisni jira. Bakka nammoo waggaa dhufnu immoo akkuma beekamu haroo Bishooftuu sagantaa adda addaa cidhni jira. Sagantaa gurguddaa qopheessuudhaaf bakka magariisa kan irratti qophaa'a nama 350 ol qabata. Ittaan sun immoo yeroo sagantaan gurguddaa jiraatu faawunteeniin bishaan akka laga baayaatti kan burqu jira. Isatti fayyadamu namoonni gammachuu isaanii akka barbaadanitti dabarsuu jechuudha. Anillee ammoo miira namatti tolu tokkotu nutti dhaga'amaa jira. Ganama immoo kee kana caalaa dhadhee yaada. Isa immoo ganama waggaa kaatan waan hunda waa'ee ciree keenya waan jiru sirriitti ilaaltu itti immoo gammadanii bashannantanii waan gaarii nuuf
wayna bareedama kuni akkuma balballi isaa akka argitu hammayyatoo ta'in aadaa qabatee kan dhufedha. Mukeewwan duriidhaan kan bocamedha. Mukeewwan biyya alaa wanti galchine jiru biyyuma kana keessatti kan biyyi kan oomishteen fayyadamne kun akkuma argitan mukeewwan hundi kan hojjetame inni lammaffaa immoo hojjettoota dargaggoota as magaalaadhum kana abbaan qabeenyaa gurmeessanii kan dizaayinii adda addaatti kennu isaan hojjetu warrum as jiraniin kan gurmaa'anii hojjetame jechaadha. Kanaafuu akkuma waliigalaatti waan biyya alaa finne hin jiru jechaadha. Kun immoo baarii keenya namoonni egaa bakka dhugaatiitti fayyadamanii fi akkasumas bakka itti bashannanidha. Dhugaatii adda addaa jira kana fakkaata. Anis argaan jira dhugaatii gosa garaagaraa jira. Reestooraantii bakka amma turreetti nyaata isaanii nyaatanii bakka kana immoo dhufanii dhugaatii fayyadamanidha. Haroo ilaalaa fayyadamu jechaadha. Kanaafuu kunis bakka bashannanaa isa tokko. Holqi kun immoo maalidha? Holqi kun egaa kan bocame akka holqa Soofumar fakkaata garuu maanni namoonni gubbaa dhufan gara reestooraantii keenya isa guddaatti bakka imalanidha. Giiti nama geessa jechuudha. Kun bakki kun gara reestooraantiitti nama geessa garuu keessatti seenaa qaba. Wanti dubbatu jira keessatti. Dhagaama. Dhagaadhumaan bocame. Kanaaf baay'ee miidhagaa. Reestooraantiin keenya inni kana fakkaata kan galgala haalli galgala fakkaatu kana fakkaata. Namoonni maatiidha kan isaan bakka kanatti walitti qabaman kan inni fakkaatu. Kanaafuu reestooraantii isa guddaa kana bakki kun kiichiniidha. Bakki kun immoo namoonni bakka itti bashannanidha jechaadha. Kana fakkaata. Baay'ee bal'aadha reestooraantichi. Isa gubbaarrallee kanatu caala natti fakkaata. Inni kun isa guddaati. Kiichiniin isaas jira. Namoonni irbaata asitti nyaatu, buna asitti dhugu. Haroon illee itti dhiyoodha. Asumaan ilaalaa bashannanaa. Bashannanaa itti fayyadamu jechaadha. Kanaaf maanni turtiin keenya inni har'aa kana fakkaata. Ganama immoo waggaa baree obboroo kaan immoo waan fakkaatu nooraan maal qaba maal keessummeessa kan jedhamu sirriitti ilaalla jechaadha. Halkan gaarii siifaa ta'u irbaata akkanaas si affeera. Galatoomii. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma argaa jirtan Nooraa Riizoortiin galgalaan maal akka isheen fakkaattu waliin daawwachaa turreerra. Amma immoo egaa bakki an taa'ee irbaata nyaachuuf jedhullee bakka miidhagaadha. As teessanii fageenya irratti magaalaa Bishooftuullee halkaniin hedduu miidhagdi. Anis immoo hora Nooraa Riizoortii cina jiru bira taa'een irbaata nyaachuuf jechaa jira. Na waliin tura. Wow! Kokteelii ajaa'ibaati. Hundi keessan bakka kana dhuftanii yaaluu qabduun jedha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa magaalaa Bishooftuuttidha kan inni argamu. Jalqabaa kaastanii kana daawwachaa jirtan abdii guddaan qaba. Anillee keessa deemee hedduu isaa daawwadheen jira. Magaalaan Bishooftuu akkuma beekamu yeroo waa'een hawwata turizimii ka'u magaalaan miidhagduu fi turistoonni garaagaraallee bakka kana dhufanii daawwatan keessa Bishooftuun magaalaa ishee tokkodha. Isa keessaa immoo Nooraa Riizoortiin isa tokkoo fi isa addaati. Baay'een isaa keessa deemnee ilaalleerra galgalaan hedduu miidhagaa. Anillee xiqqoo waan hin dadhabee fi amma gara bakka ciisicha koo deemeen garama immoo maal akka fakkaatu
guyyaadhaan riizoortiin Nooraa maal akka fakkaatu immoo kan waliin daawwannu ta'a. Nu faana tura. daawwattoota keenya akkuma argitan egaa galgala Nooraa Riizoortii Bullee jirra. Harri isaallee hedduu miidhagaa, qilleensi bakka kana jirullee hedduu namatti tola. Namni kamiyyuu Bishooftuu yoo dhufe Nooraa Riizoortii ituun daawwatiin utuun buliin hin deemnaan jedha gama kootiini. Amma immoo egaa ciree waliin nyaannaa na faana tura. Nooraadha kan nuyi jirru Nooraa Riizoortii magaalaa Bishooftuudha. Galgalaan Nooraan maal akka fakkaatu waliin daawwanneerra. Amma immoo lafa ciree nyaatan kan waliin deemnu ta'a. Ciree isaanii immoo maal akka fakkaatu ilaalla. Na hordofaa. Egaa akkam ture bulmaanni kee turtiin akkam ture akkam ilaalte? Bulmaanni koo ajaa'iba ture sasitti mun danda'u. Egaa afurri koos haara'ee natti toleera. Ciree akkam cireen keenyas egaa kan biyyaadhaas kan biyya keessaas gidduu gala akkam ilaalte? Amtee sirriitti? Dafeeyyuun kaan irra baay'ee rafee natti fakkaata. Sitti toleera. Cireenis bareedaadha nyaatas. Namera hedduu namatti tola. Baay'ee baay'isa. Amma bakki nuti amma jirru kun Presidential
waan yookiin P1 kan jennudha. Kaaree meetira 235 irratti kan qubatedha. Egaa inni kun kan argitu barandaan kun kan nama tokkooti. Akkuma sila sibiiluu fuuldura jiru teessumni isaallee mukaan kan bocame baay'ee kan bareedudha. Namni as qubate irbaatas, cirees, laaqanas asuma taa'ee haroo kana egaa sagalee simbirroowwanii dhaggeeffachaa sirriitti haara galfata jechuudha. Haasaa kee keessatti garuu kun kan nama tokkooti jette. Kan amma kana dheeratu? Kaaree meetira 235 kan nama tokkooti. Presidential waan inni waamna. Ganamuu tokkotti rakkoo. Hedduu bal'aadha. Guddaadha. Bakka kana immoo yeroo barbaadan akkuma tammanaa kaastee irbaata isaanii bakka ta'anii nyaatan. Cireellee yoo ta'e, laaqanas yoo ta'e, dubbisuullee yoo barbaadan namni sagaleen namaallee hin jeequ. Kan argan qilleensaa fi akkasumas immoo sagalee simbirtoota adda addaa malee wanti jeequ dubbisuus hin ta'a, barreessuus hin ta'a. Addaatu namatti dhaga'ama. Haas ta'anii haroo sanallee ilaalaa gama keessatti gaara sana dhagaanas jiranii. Kan bocame. Baay'ee namatti tola. Barreessuuf, dubbisuuf waan barbaachisu hundaa baay'ee miidhagaadha. Egaa suuraan kana fakkaata. Anis taa'een ilaala. Walumaan. Hiikin nooraa maalidha? Egaa akkuma beekamu maqaan kun sirriitti xiinxalamee hubatamee gadi fageenyaan warra seenaa beeku gaafatameetu kan maqaan kun mogga'eedha. Dhugaa immoo maqaa miidhagaati. Nooraa jechuun hiika hedduu qaba. Isaan keessaa muraasa kaasuudhaaf tokkoffaa nooraa jechuun adiidha. Adii keessaa yoo albuuda baadiyyaatti mana keenya kan dibnu nooraa kan jennee kan waamnudha. Inni lammaffaa immoo warra arabaa kan waaman akkasumas laayit jechaan ifa jechuudha. Inni guddaan egaa akkuma keenyatti uummanni Oromoo uummanni kamiyyuu keessaayyuu uummanni Oromoo dukkana gannaa bahee booqaa birraatti waggaa ce'u nooraadha. Oromoo kana jechuun immoo ce'umsa akka riqichaatti fayyadamna. Kanaaf egaa inni kan fudhannu dukkana gannaa bahanii booqaa birraa waggaa gaan egaa Oromoon nooraadha. Kanaaf nooraa jechuun egaa ce'umsa riqicha guddaadha. Riqicha kanas immoo sirriitti hiikuu dandeenya. Jaalalaaf, tokkummaaf, abdiidhaaf riqicha ta'a jechaadha. Nooraa yeroo baay'ee egaa kan hin beeknu dhugaa mana namaa keessummaa deemnullee nooraa jedhama. Sanitti yeroo baay'ee kan hiikamu. Oromoon egaa akkuma aadaa isaatti kan beekamu namni alaa waggaa gara manaatti galu ol ka'ee nooraa. Baga nagaan naa dhuftanii ashuu baga dhuftanii jechuun akkatti ni fayyadama. Egaa hiika baay'ee qaba. Keessattuu egaa maqaan kun kan mogga'e sirriitti xiinxalamee gadi fageenyaan ilaalamee jechuudha. Riizoortii akka kana miidhagaa kana immoo eenyutu hundeessine? Egaa kun beekamu nooraa kan hundeesse obbo Shawaanee Kinfuu jedhamu umurii dargaggeessaan dargaggoo jiranidha. Waggaa hedduu industirii tuurizimii irratti nama muuxannoo guddaa qabanidha. Lafa kana egaa akkuma uummata kamittuu investimentiin fudhatanii waggaa 3 osoo hin guutiin halkanii guyyaa ijaaranii haala miidhagaan haala nama dinqisiifachuun egaa keessummoonni keenya biyya alaas biyya keessaas dhufan osoo hin dinqisiifatin deemanii egaa abbaan qabeenyaa kun dargaggeessa muuxannoo hedduu kan hoteelaa ispeeshaalii kan qabanidha. Akkuma sira kaase akkuma namoota kaanii investimentiin fudhatanii kan qabeenya kana horatanidha. Hojjettoota 250 ol kan haammatanii jiranidha. Kanaaf kan obbo Shawaanee Kinfuu jechaadha. Egaa namatti tola. Kun
dargaggoota keenya waan jajjabeeffamuu qabudha. Kan biraan erga hundeeffamee amantaa erga Nooraa Riizoortiin eegale. Waggaa tokko reef guunnaa kaaree meetira 7,815 irratti kan dhaabbatedha. Reef waggaa tokko guunnaa jechuudha. Tajaajila akkamiidhamee wanti riizoortii kan biraarraa adda godha jettee yaaddu kan Nooraa jiru? Nooraa adda kan godhu tokko sila kaaseera nama dargaggeessaan ispeeshaalii tuurizimii keessa muuxannoo kan qabuun hojjetamu. Lammaffaa immoo akkuma siraa hunda keessa naannoofnee ilaalle haala addaatiin mukeewwan kan bocaman bakka kanaaf dargaggootaan kan hojjetame. Kun jechuun immoo akka biyyaatti hojii dhabdoota dargaggoota walitti fidanii abbaan qabeenyaa diizaayinii ofii isaaniitii kennaa hojjechiisa mukadha bakka deemtanitti kan argitan mukum biyya keenya oomisha biyya keenyaatiin fayyadamaa irraa kan adda isa godhu kan lammaffaa Nooraan keessummaan kamiyyuu gara Nooraa waggaa dhufu dhugum Nooraan akka maqaasaa Nooraadha. Kana jechuun immoo nuti akka baadiyyaatti gaayaannu abbootiin keenya Nooraa naadhaan gammadaniitu keessa isaaniiti fuulli isaanii ifaadha. Kanaaf nutis immoo keessummoonni keenya biyya alaa keessaa biyya keessa jiranis waggaa gara Nooraa dhufan gammannee simannee akka mana isaaniitti waaw jedhanii yeroo kaan akka deebi'an kan goon sarviisii akkasii kennaa jirra jechuudha. Tajaajila akkasii kennaa jirra jechuudha. Yeroo baay'ee gamaa keessummeessuu keessaniin hedduudha kan raajeffatamtanis namatti tolan illee argeera jaalladheeras. Keessummaan biyya keessaas haa ta'u biyya alaatii yeroo baay'ee bakka kana akka dhufanii natti himteertatis keessummaan bakka kana dhufanii qubatanii kan yoomuu dagachuu hin dandeenye jiru. Jiru namoota gurguddaa dhufe kabajamoo abbaa qabeenyaa akka addunyaatti kan beekaman kan biyya keessaa beekamaa muummicha ministeeraa kaasee hanga hooggantoota olaanaatti dhufanii bakka itti keessummeessuudha. Inni lammaffaa immoo akka biyya alaatti immoo egaa Biilgeet fa'aa kabajamoo Biilgeet kan keessummeessina jechaadha. Yeroo muraasa kana keessatti namooti gurguddaan dhufaniiru. Egaa kan hin gammadu osoo isaan jiraatanii sin keessummeessanii baay'ee natti tola. Egaa haaluma hojii keenya faana wal qabatee akkuma argitan eksipaanshinii gurguddaa qabna. Dhimmuun kanaaf biyya alaa waan ba'aniif asitti argamuu hin dandeenye osoo argamanii haala isaan ittiin keessummeessan namaaf kabaja haala ittiin qaban sirriitti ilaaltuyyuu egaa akka carraa ta'e kun mijoofne egaa yeroo biraa immoo sirriitti isaanis affeerre ni ilaalla jechuudha. Yeroo biraa egaa isaanii waliinis wal arginee muuxannoo isaaniirraa immoo waan baay'ee baranna jedhee yaada. Baay'ee. Risaa biizinasii shoon keenya guyyaarraa egaa magaalaa Bishooftuu Riizoortii Nooraatti argamnee jirra. Egaa baay'ee isaa waliin daawwanneerra tajaajila bakka kanatti kennamuuf akkasumas immoo miidhagina riizoortii kana baay'ee isaas isin daawwachiisneerra. Akka jaallattan abdii guddaan qaba. Gama kootiin namni kamiyyuu sababa garaagaraatiin magaalaa Bishooftuu yoo dhuftan bakka kana osoo hin daawwatiin hin deebiinaanis niin jedha. Egaa torban dhufu immoo Risaa biizinasii shoo kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan tura.